bira goree dhufee ammas jecha badaa haadha sii jedhee arrabsee haadha koo qabrii koo keessatti arrabsitanii qabrii keessatti jettee dubbattee suussee jechuudha na dhukkubaa jira rafaan jira ittiin naan kottu na biraan jedheen na bira yaamee tan na bira dhuftee jirti osoo na bira jirtu yaamanii dhufee kottu mana yaalaa si geessa jennaan na bira dhufte qursii nyaannee teenyee jennaan xiqqoosii wayyaa godhattee teessee laayifiin seenaa itti hayyeen jedheen laayifii seentee ani siinuma bira gara sanan ciisaa jira. Ulaan dhadhaame ka'ee yeroon ulaa banu afaan Oromoo dubbate eenyu jennaan ana banii naan jette dhalaadha jedhee tan Oromoo dheedheeroo akkas banu poolisa lamatu duuba jira. Amma poolisni ol galee nama fatiyaa kenne waraqaa qabdaa kottuu ka'ii jedhanii fuudhanii deeman angiraana gabba'eera maali wanni akkasii jedhee tan isheellee gaafadheera. Maali rakkoon hagas ga'u maal diinummaan hagas ga'u maal mucattiin kun Oromoo miti mucattiin kun maal nama jalatti ajjeeste waraqaan qabdeedhanii dakkaamaa gonni siitiin itti dhufuu wanni akkasii hin bareeda. Baay'ee tokko nama dabbara hin fokkataa. Akkasitti walitti duuluun diinummaan hagas gahe immoo jechuudha biyya baqaa keessatti jiruudhumaaf hoggattuu kana irratti dabarsanii ormaaf ol kennuun diinaaf of kennuun baay'ee tokko nama dabbara. Ani baay'ee tokkotti qaanfadhe nan deeme poolis xaabiyaa asiin jirtullee hin beeku kanuma namni safara kanaa itti qabee wal geessu sana yeroon deemu baate kunoo amma naan jedhan isheen bilbila biraatiin naa bilbilte yeroo naa bilbiltu safara kanarra jiraate bakka siin jirtu yeroo nan deemu jechuudha akkas kulaalitii koo keessallee na dhahanii jette mucattiin kun osoo miidhamtee amma osoo qabamtee waraqaan qabdu waraqaa kan dhabde sababa haadha siitiifi haadha sii jechuudha yaalchifachuuf jecha waraqaa sii deemtee ofirratti cufsiiste. Waraqaan qabdanii dakkaamaa gonni siitiin itti dhufanii jechuudha poolisii karaarraa qabanii dhufanii manatti qabsiisuun wallaahi wabillaahi ilkariim kan jalqaba dhufee komentii jalatti arrabsee jira. Kunoo anis ragaadhaa haadha faaxeenis jirti iskiriinshootiin jira. Jalqaba dhufanii jechuudha komentii jalatti dhufanii arrabsaniini. Kunoo iskiriinshootiin hin jira. Kaleessa anis jalan jira ilaalaan ture. Mucaan kun waraqaadhuman qabduudhaaf jechuudha mirga dhabdee intini arrabsamti mirga dhabdee jechuudha qabamti. Fatiyee moditara naagenni fatiyaa. Waata kan booyini wanni si boochisu tokko hin jiru. Cimuu qabda malee nee bar wanni si boochisu tokko hin jiru. Taata yaadamuu booyini wallaahi. Boosee kan jajjabeessaa warri isin itti dhiyaatan jajjabeessaa isin wallaahi bira isin bira yoo isin bira haateettu wanticha haga wanni jedhutti haga uummannis taragaaga'utti Baay'ee rakkisaadha wallaahi. mana keessas akka addanteenne namni isitti dhiyaatu yoo jiraate ofitti qaba rabbii jedhaati. 99 maa inni kun. No, waan nagaddisiisu beektanii yaa saba kiyya uma feete osoo ta'e wallaahi uummanni biyya kanaa wal falatee wal baqasee bakka meeqa wal sabbaafeeranii dabarsanii waliin kennan afaan takka dubbatanii beekifu poolisa biyya kanaatiin afaan takka haasayanii dabarsanii waliin kennan wal qaqqalanii wal fixanii albeedhaan ginnee bar dabarsanii waliin kennan. Argite wanni fedhe osoo galee dabarsanii waliin kennan kenna garuu iyyuu meeqa kamtu nyaate muyyattiin tun amma yeroo san qullaa jirti wallaahi qullaa teetti asirratti shiita kana bichaa gad uffatteen biyya kana ni beektanii keessa jirraa gammoojjii keessa jirraa wallaahi shiita takka bichaadhaan teetti qullaa asirra gan akkasitti dabarsanii xalanxalanii wal kennuuni osoo waan fedhellee ta'eetiin jedheeti big shame wallaahi maal akka ta'e I don't know wallaahi naaf hin galu dhiifama narraa godhaati wallaahi. Mootii tara naa kenni. Bishaan dhugi fatiyaa khayrumaaf takkaillee nuyi bishaan dhugi habiibti. Khayri inshallah bishaan dhugi. Asirraa yoo waan baay'ee dubbanni faayidaa tokko sii buusuu hin dandeenyu warruma si bira jirantu sii gargaaruu danda'a. Ani akka kiyyaatti garuu kan hin dubbadhu ammas ani waan hamaa dubbadhee balaa biraa sitti fiduun barbaadu situ rakkata malee ani sirraa fagoon jira. Kanaafiyyuu rabbiin si biraa dhaabbatu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si haa tiksu. Lammaffaa irratti ammoo
ofii kee of eeggadhu hin boo'ini waan hundumtuu namni waan barbaade namatti yaaduu danda'a yoo waan hundumuu yoo rabbirraa dhufe malee wanti ta'u hin jiru yoo qabamte biyya keetti nagaatiin galtees ati nama kufee kufu miti kanaafiyyuu intalli kun ammoo warra biyya sana keessa jirtanii fi hunda keessanii fi warra biyya sana keessa hin jirreefillee amaanaadha. Intalli kun musaafira nama haadha hin qabne nama abbaa hin qabne. Namni kun immoo musaafira nama itti waan garaa ishee keessatti himattu hin qabdu. Nama ishee hubatu hin qabdu. Kanaafiyyuu si dunaanis waan ofiinis warra achi keessa jirtanii amma haga dandeessaniin waan dandeessaniin abshirii jajjabaadhu kottu nu bira haguma wanti kun torbee tokko guyyaa lama guyyaa sadii aga inni qabbanaa'utti of biratti yaamaatii ofuma bira kaa akka isheen isheetti hin dhaga'amne jechuudha. Kan kanarraa hafe immoo as miidiyaarra dhuftee fatuyyee bo'uun furmaata osoo hin taane fuula kee dhiqadhu bishaan dhugiitii rakaa 2 sagadiitii rabbi keetti du'aa godhadhu. Rabbitu waan hunda furmaata namaa kenna. Rabbitu si bira jira. Amma kana hunda yoo kanatti jiraattee rabbi waan si gargaareef malee rabbi waan si wajjin jiraateef waan kanaan booda dabartee jiraattuuf balloos waan guddoos waan baay'ees waan argituufi. Kanaafiyyuu si dunaanis waan ofiinis warra jirtan hundi keessaniyyuu haga dandeessan taasumarraa iyyuu malee waan takka ishee gochuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu warri biyya sana keessa hin jirre gastii kanarra seennee waan nama duukaa ishee wal lolchisu balaa biraa kan isheetti fidu waan ishee gaaga'ama ijoollee wajjin ishee buusuu dubbachuu dhiisnee irraa of qusannee abshirii majjennee osoo dhiisnee natti tola akka yaada kiyyaatti. Si dunaayyee galatoomii hundi keessan ulfaadha. Fatuyyeen waan rabbi si wajjin jira. Waan hundumaaf abshirshi. Yaa dhugaa keeti wallaahi kan jedhamu qabu wanni dubbataniif wanni dhiisanillee nama dhibaa. I don't know wallaahi. Namni keenya akkana garaa waliin jabaatu nanaaf keeriinaan hin fakkaatu yoo sharrii taate malee yoo du'aan adda bahuu jiruudhaan adda bahuu wal shakkuu wal wanna jechuu taate malee haalli ammatti wanni dhufuun osoo wal dhoobuuf wal qabuuf wal sirreessuun nurra jiraatuyyuu dogongora walii irra walii darbuun nurra jiraatuyyuu namni lubbuu waliiyyuu baaseetiin jedhe sadarkaa dabarsee wallaatu san irra hin ga'u. Wayyatiin tun akkuma jette hadha osoo qarshii kana harkaan qabaatiniiti osoo waan takka harkaan qabaatiniiti durriyyaa biyya namaa harja kophatti ol si galfatte taanaan maal akkasii gootu ni beektan. Inni ammoo kan biyya ormaa san lama daran hagaas lama jechuudha. Gin namni ofii hagana walitti yaaduun wallaahi. Maal akka dubbadhuuf dhiisullee hin beekani. Obboleettii tiyyata ammoo ni beektaa asiin dura waa hedduuf waa 99 wantoota garagaraatiif jireenya kee dagattee oolii bultii tantee dagattee wanta si barbaachisu wantoota hadha si tuffachiisan kana hunda dagatteetiin sadarkaa ammarra jirtu kana dirasii geettee sadarkaa nama taatee biyya kana keessatti mataa wal qabattee deemuudhaa dagattee jechuudha wantoota garagaraatiin. Amma garuu eessa jira eenyu ani maal godhaa jira maal gochuu qaba firri koo eenyu diinni koo eenyu obboleessi koo eenyu obboleettiin too eenyu diinni koo eenyu maaltu namaa gadi na godha maaltu namaan na qixxeessa maaltu akka namaatitti dubbachuu naan qixxeessa maaltu yoo dubbadhe wanni an dubbadhe sun aarsaa maaltu na kanfachiisa jetteetiin yaaduu si barbaachisa dhiifama narraa godhiiti argitee adda ganama osoo madiidha wajji mana macarrashaa mana madiidha hin dhaqinin siin jedhe maal siin jedhe madii jibbeetii miti nan jaaladha maaliif siin jedhe buna dhuguu mana namaa seenanii misikkirii firdi beetii deemanii jette Oromoon maaliif namni tokko gaafa buna dhuguu mana namaa seente namni sirra wal loleetiin jedhe yookaan sirra wal falate ragaa isiin na bira jirti jedhanii si qabatanii jechuudha argite gatii kana ta'eef siin jedhe malee
jibbaa fi miti. Ammas taanaan waraqata kan kee hadha boru osoo hin jedhin harka deeffachuudhaaf qophaa'i. Yeroo kamuyyuu biyya ormaa jirru kana keessatti qophooftuu ta'uu qabna. Wanna jechuu qabna. Ufin dagatiin siin jedha hundaafoyyuu. Taani ammoo waa hundaa asirratti sitti himu. Keessaanis wanti sitti himu jira. Rakkinnaaf bal'inna sitti dhufte kamiinuyyuu keessummeessuudhaaf qophaa'i. Argitee rakkinnaaf bal'inna sitti dhufte kamuu keessummeessuudhaaf qophaa'i. Gina ammoo wanni sun qara sii ta'uu qaba malee si miidhuu akka si miinetti ilaal. Wanni hadha si mudate kun siif ammoo qara sii ta'uu qaba. Si qaroomsuu qaba. Kan hadha tare kun muudannoo ka dhufuufoo muuxannoo sii ta'uu qaba jechuudha. Baga Su'uudiin ta'in biyyattii kun hadha silaa chaansiin ati qabdu gara biyyaati. Baga ka Kuweetii yookaan immoo Dubaay hin ta'in chaansiin ati qabdu silaa yoo kana gara biyya keetiiti jechuudha. Baga biyyattii kun biyya ola seenanii seeraan gadi bayan ta'e nama ofiirraa wanni kun namarra ga'utuyyuu nama qaanyessa. Bar wanni ta'a wayii hin jiru bar ol seentaa gaduma baata. Gin obboleessa kan kee ka waliin nyaatte irraani yeroo wanni tokko dhufee sirra ga'u si guba. Anammoo osoo Amaarri waan fete nagoote Tigree waan fete nagoote natti hin dhagayamu nan laallatu. Gin Fatiyaan osoo waa nagooteeti ka isiitiin na guba. Maaf qaama kooti jedhee waan abdadhuufi. Nama kiyyaa jedhee waan abdadhuuf. Dogongoruu na sirreessuu dandeetti jedhee waan abdadhuuf. Dadhabuu na sirreessuu dandeetti jedhee waan abdadhuuf. Yoo isii arrabseetiin jedhe badii kan kosan irra naa tarti jedhee waan abdadhuuf. Kanaaf wanni si boochisullee hin jiru, mataa si dhukkubsullee hin jiru. Amshirsiin jedha. Haadha kan keetiyyuu kan arguu hin dandeenye Zalaalam lubbuu isii dabartee biraa hafte. Kitee ishiiyyuu lubbuun isii dabartee biraa hafte. Isiidhaaf jecha gadda isiitiif jecha boo'icha isiitiif jecha hadha sadarkaa ammarra jirtu kana dirasii wanni si geessise tokko kana homaa miti siin jechuun barbaada. Bagaa mana kan kee kophaa mana kan kee keessa hin jiraatin. Bagaa sanuuyyuu rabbiin garaa kan kee beekaafiyyuu mana sanuuyyuu bakki itti qabamte sunuyyuu mana si duuna sanuu osoo ta'uu baateeti qarshii sanuu eenyutu si fidee bakka saniin si baasa. Nama yoo guddate si waliin yoo ta'e malee tiktok kana gubbaatti gandummaa maal naa godha. Ati dhaggeeffadhu mee teenyaafuu bakkin guggubattee waan fayyine hanga madaan teesse fayyitu. Anti yaa kun ana maal irraa fudha tiktok kana gubbaatti ma bichaa jaaladha dhumaa jiidiyya. Wallah dhaggeeffadhu waa seema. Ati bakka yaadde geette? No amma wanni buune tanaazila buune. Tiraanziitii? Tiraanziitii goonee amma taa'u jira. Dhaggeeffadhu. Namni yoo jiru nama akka ceelte beektaa akkanuma badii malee yoo wanni ati bareechitee gootelleen akka fokkinaatti ilaalanii nama kaafatanii. Akkuma kee kana jechuudha. Anuma fakkeenya godhattu mee ati? Wallaahi. Namni si Kaniin takka gaarii malee hamtuun dalagin, kaniin takka faaruu malee arraban dubbatin, kaniin takka kabajaa malee salphinan dubbatin. Akkanatti kunoo akka nafaarsitu Oromoo waliigaltee nagarree wal affeeranii. yaa dhugaadha. Akkamati nagaa hange qaqqabdeeni? Qaqqabuufin deema haamala simannaadhaan siin jee wallaal. No simannaa gootaa sii goona gara baaleetitti simannaa goota. Wayaati as jirta amma adiis bakkeetti hin jirre hundina qoqqoobuuf teessi dirre xayyaaraa baalee taate sanuu silaa finfinnee nama fuffuradha jeetiin ture achin malee hin bu'e. Eessaan namni? Anumaa fi atillee akka wal Aloo? isan hooyye. Nasraa? Oo. Habiibti? Ashitti.